Namoota yakka suukanneessaa dhala namaatiifi biyyarratti raawwachuun shakkaman to'annoo jala oolchuun olaantummaan seeraa akka kabajamuuf tarkaanfii mootummaan federaalaa fudhachaa jiru mootummaan naannoo Oromiyaa dinqisiifannaa olaanaan kan ilaaluu fi tumsa irraa eegamu taasisuufis qophii ta'uu beeksisa. Biyya seeraa fi heeraan bultu keessatti yakka dhala namaa irratti raawwachuu miti yaaduun hin malle raawwachaa qabeenya uummataa faayidaa dhuunfaaf oolchuun gocha biyya ganuurraa adda baafamee ilaalamuu miti. Yakka Saamichaa fi kira-sassaabdummaa bifa qindaa'een raawwatamaa tureen dinagdeen biyyatti akka laamsha'uufi qabeenyi biyyaa harka murna xiqqaa qofatti akka galu gochuun uummanni bal'aan rakkoo fi gadadoo keessatti akka kufu ta'ee jedhamee hojii hojjetamaa ture akka ta'e kan namatti mul'isudha. Haa ta'u malee qaamni kamtuu seera jalaa ba'uu akka hin dandeenye heera biyyaa ol akka hin taanee fi olaantummaan heera mootummaa akka mirkanaa'uuf bu'uura cimaa kan kaa'udha. Mirgi namoomaa haala suukanneessaan dhiitamaa ture qulqullaa'ee qaamota gocha suukanneessaa kana hojjetan irratti olaantummaan seeraa akka hojiirra ooluuf tarkaanfiin mootummaa federaalaan fudhatamaa jiru biyya mirgi lammiileetti kabajamee hanni safuu itti ta'e akkasumas qaamni qabeenya uummataa hatu da'oo itti dhabuu ijaaruu keessatti gahee olaanaa kan gumaachuudha. Kanaaf tarkaanfiin olaantummaa seeraa kabachiisuuf fudhatamaa jiru kun mootummaa fi uummata naannoo Oromiyaa biratti kan dinqisiifatamuu fi hojiirra oolmaa isaatiifis kutannoon akka hojjetan kan onnachiisudha. Tarkaanfiin fudhatamaa jiru biyya kana keessatti gocha seeraan alaa kamuu raawwachaa jiraachuun akka hin danda'amne barumsa kan laatudha. Hattuun yoomuu ijaa fi gurra uummataa jalaa waan hin miliqneef uummanni naannoo keenya gocha seeraan alummaa kamirrattuu tumsa godhu cimsee itti fufuu akka qabu mootummaan naannoo Oromiyaa carraa kanaan waamicha dabarsuu barbaada. Biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa 3 Saafur bara 2011 Finfinnee.